warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattoota dhaggeeffattoota keenya deebine gaarras guyyaa gaarii nu haa godhu. Har'a waa'ee dhaabotii Oromoodhaa kan adda addaa kamaal galchuu fi waan adda addaa irratti gartee addummaa isaan irratti wal mormaa jiran kana irratti yaada kennina. Har'a uummanni Oromoodhaa hogguu hundaa'u dhaaba Oromootti tokko godhuu ta'uu fedha jechuudha. Ammoo dhaabonni Oromoo kun wal falmii adda addaa wal falmanii isin jidduutti oofuudhaan yaada haga uummata Oromoodhaa sila adda baasuudhaaf mokkoran jechuudha. Uummanni immoo Oromoodhaa seenaa Oromoon qabdu keessattis tadabartee fi ammaa keessatti fuula durattis uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessatti deema malee addummaa siyaasaa dhaabonni oofu kana hamtu dhugaadha keessaa jiru fudhatee deema malee dhaabni uummanni akka addan hiramne abdiin uummata Oromoo jabaadhaa bal'aadha jechuudha. Haalota siyaasaa kana hedduu irratti wal mormanii jiran. Kun ammoo dhaabni kun sagalee kana argatu sagalee akkasii argatu qaba hajuu irratti kanneen sagalee akkasii argatu qaba jennee haasoo inni hajuu ifa baase malee uummanni immoo dhaaba sagalee tokko taanee paarlaamaa keessatti ol baana hajaan duraanuu dubbatanii jiranii ammallee kan dhaaba isaan itti waltaan ifa baasanii gartee diinaf oguu diinaf ol baasan bichaadha nama yaachisaa bo kamallee yaada kana oguu kan irraan gammanne ammoo uummanni Oromoodhaa habeekuu qabu dhaabonni Oromootis habeekuu qaban har'a Oromiyaadhaa Itoophiyaa tana humnaan bulchina hajuu fi tooftan bulchina hajuu kanutti hundinuu mormuuf Oromiyaan uummanni Oromootii fi uummanni biyya Oromiyaadhaa hangam takadiinaa akka barbaachiftu nuti immoo sandaran nu barbaachifti jechuudha. Waan kana ta'eef jecha uummanni Amaaraa kana aangorraa mogatti aangoo gurguddoorraa hiikee garuu aangota mootummaa bakka adda addaa keessa hedduummaa jiranii garuu ammaan tana kanneen ala jiran keessa jiran tokko ta'anii saba isaaniitti haasaadhaa sabuma biraatillee tooftaadhaan diigaadhaa nurratti deebuudhaaf qabsoo adda addaa godhaa jiran kanneen ammoo karaa wayyaanatii fi karaa yoo humnaanis ta'u akka yaada isaaniitti humnaanis ta'u ni deebina gaaraa fi raaree akka duritti hin deemnu bakka seenuu ni beeynaa jechuudha isaan jaan jechuudha. Kana jechuun maal jenna saala tokko malee hijiba isaanii kana dhugaa fakkeessuudhaan inumaa hanga gartee jiddu galeessa gallaa akkanumatti hajuu kun hijiba isaanii mooraalii uummataa tuquu barbaadan jechuudha. Uummanni keenya immoo qabsoo qabaadhaa waan bara hedduu gaafa gabroomirraa qabee qabsoo qabaa tureef jecha mooraalin tun tanaan tuqamtu jechuudha. Har'a mootummaan wayyaaneedhaa biyya tanatti deebi'uudhaaf otoo akkasiin nuufittee qabeenya keenya saamtee kan biraatiiti hanna maallaqa baankiitii xayyaaraa bitanii markaboota adda addaa kan biyyattiin tun qabduuf haatanii gurguruudhaan saamisa dirree ba'e kan abbummaan fedhe jalaa isaan dhossuu hin dandeenye kana otoo dalaganii nuti irrallee biyya tana dimokiraasii fi uummata kanaa ni yaanna as deebina jechuun tuffii uummata keenya tuffii dhaabota keenyaa adda addatti wal hamatuu kana agarsiisa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha diinni keenya hoggaa kan durnu gabroonfatee nyaatee ilkee fixee deeme waraabessi dullacha hoggaa yaadaa jiru kanneen nyaatee odoon quufin kan umrii dargaggummaa keessatti yaa'ee wayyaanonni osoo akkatti nuuf dhaaddataa jiranu nuti immoo Oromoon biyyatti Oromiyaa biyya badhaatuudha dureetti teenya ta'uudha qaba. Uummanni Oromoodhaa uummata beekaa uummata jaynaa beektota siyaasaa jajjaboo kana of keessaa dhaalee uummata beeku inni oduu abdii qabnu dhaabonni siyaasaadhaa hinaaffaa takkaa'u hijaa dur walirraa qaba walirraa bahuu malee hijaa dhiifama walii godhuudha uummata Oromootiif jecha. Dhaaba Oromoo tokkorraa tokkoggaa yoo hijaa qabaate hijaa san fixatuu qaban maaliif daandirra hirachuu qabsoof deemaa jirra. Wayita qabsoo deemaa jirru kana yoon dhiifama waliin godhin yoon hijuma durattiitiin deemna jaan faca'insa bicha warreen hangafoota paartiidhaa karaa paartii uummata Oromoo keessa hangafoota taayyoo hangafummaa isaanii san hangafni tokko obboleeyyan of jalaa ni barsiisa ni qaraasisa eega qaraasisa hojii qabsiisa jechuudha. Ammoo anumaat obboleessi guddaan isinii beekaa ijoollee taa'aa jee ijoollee mana keessatti takkaa'u naannoo gibbii isatti qucaacee teessisuun qabu ijoollee sammuun ni rakkatti. Warreen dhaaba Oromoodhaa kan uummata Oromootiif nuti warri duraa joo durummaa isaanii obboleeyyan isaanii ofii gadi barsiisuudhaan hojiirra kaa'uudhaan wajjin shaaxamanii jiraachuu qaban malee zalaalam numaat aangorra jira. Anuma obboleessa guddaan isinii beekachuun isin ta'u jechuudha. Wayita waan tokko dalagan hunda Oromoof yaadaa dalaguu qaban malee akkamitti paartiin tiyya aangorra baate. Akkamitti naannoonni aangorra bakajuu dhiifamuu qaba. Harargee yoo jenne Arsii yoo jenne Wallagga yoo jenne Jimma Ilbaabur Bunnoo Baddallee Shawaa yoo jenne Boorana
Boranaa lamaanuu Jimmaa lamaanuu fakkeenyaaf maqaa dhahamaa jechoota kana hogga kana ta'u namoonni keenya aangoo irrattis akkuma naannoo khabarate irra hedduu takka'uu dandeettii qabu dandeettiin aangoo irra kaanii namoonni keenya wal keessa shaatamee dalagamu qaba jechuudha. Namni tokko aangoo tokko keessatti naannoo tokko bichaadha. Naannoo tokko irratti ol tuuluun hin barbaachisu jechuudha. Amma dhugaa dubbanne haalli mootummaan amma biyya teenya keessa bulchuu kan uummata Oromootiin durfamu kun irri inni gama gagatitti illee haa jiraatu nuti hedduu soso'aa jiran jechuudha bareedaa innaan jechuudha. Ammoo dabballoonni duratti kan wayyaanee qofaan wajjiiti OPDO keessatti hedduu uummata rakkisaa jiran hanga aanaa gabbu'aa jiran aanaa keessatti uummata dhiibbaa irratti godhaan jiran dhugaa karaa caffee Oromiyaa haa ta'u mootummaa federaalaatti soso'insi godhamu uummata kana maantoonni irratti qirreetaatti qabna malee dhugumatti Abiyyi Faan haalli isaan dalagan qabsoon Abiyyi Faan irratti jiran kan federaala keessa jiran kan caffeen Oromiyaa gubbarraa jirtu qabsoo tooftaadha ka tooftan diinaa diiguudha ka tooftan aangoo irratti uummanni saba cunqurfamee fi Oromoon akka baatu hedduu dalagaa jiran ammas dalagaa jiran irreen hin jiru jechuun miti namoota akka malee nama hidhu namoota akka malee nama tumu namoota namallee ajjeesu ni jira jechuudha namoonni kun faayidaa siyaasaa dhaaba keenyatiif jecha jiru dhiisanii namoota kana heeraa dhaleessu qaban amma dhiyeenya kana sabaa himaftiin addunyaadha hedduu ifa baafte habaafte moo maran baafne jechuudha hedduu baafte warreen sabaa himaftiin baafte sayyoo dhaabni federaalaatii fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa takka'uu khililoota bulchiinsa Dabuubii Soomaaliyaa Afarii Amaaraa hundinuu sabaa himaftiin kun kan hin baasin qabdi habaafte qabdi kan hin baasin yoo akkamitti akka boo habeeku yoo sabaa himaftii wajjin irrattilee haasawanii dhimma siyaasaa barbaachisaa ta'e murteessuu qaban jechuudha. Amma sabaa himaftiin addunyaa kun habaafte wanni haga dhageeffannurraa dharajaan abaluun tokko du'e eenyu maqaan isaa haadha fi abbaan isaa ganda kamitti du'e naannoo kami hajuu wajji lafa haan jechuudha. Namni kun hin duune yoo hajjantan taate akka ittiin du'in isaanuma sanii wajjin qulqulleessuu qabdan malee hijaammoo sabaa himaftii addunyaa tanaati warra yaada warra taqaawamii deeggaru baase yaada keenya sababa barbaadanii uummata miidhuu miti. Mee dhuguma rabbi yoo dubbanni har'a urrajaa keessatti naannoo zoonii keessatti naannoo aanaa keessatti dabballoonni duratti bakka hedduu irratti rakkoo uummata irratti uumaa jiran rakkoon uumayyoo dhaaba siyaasaadhaa kanaaf maaliif waajjiraa bantan maaliif bireetti dhaytan maaliif seensa taatan kan ja'amee hidhamu jira kun haqan kaadamne jechuudha. Nuti bilisiginnaan maa dhaabbatten jennu bilisiginnaan haa dhaabbattu bilisiginnaan yaadi akka faca'ee mootummaa wayyaaneetii fi nafxanyoonni gartee aangootti deebi'uudhaaf yaadi facaasanii duraan tooftaa isaanii mangistiin biyya Itoophiyaan jiru jedhanii biyya laaquu warra barbaadan ta'e bilisiginnaan dhaabbatuun mataa isii yaadi ufii diideeti bilisiginnaan yaadi diidee projektiin kun gartee waan dulloomee qoteef jecha maqallee jirjiran dhugaa ammoo warri yaadi duratti sun ammallee bilisiginnaan isaanuma jechuudha. haa ta'u sanii miti dhaaba akka wayyaaneedha ka duraan mishigii uummata sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa godhatee haga aanaa araddaa gabbee uummata fixaa ture aanarraa hara godinarraa giddu galeessa finfinneerraa hanga maqaleetti galchanii har'aan tana achi taa'anii yaadaa jiran rakkataa jiran ta'e isaan yaadan sun takkallee fiixan baatuuf uummanni keenya qofaa miti sabaa fi sablammoonni hundi waan dammaqee bilisiginnaan kan hundaafuu warra boolla qabrii isaanii gubbarra dhaabbatee biyyatti rakkoo uumuudhaaf yaadan kan hunda akka qabrii galan godhuudhaan hedduu dalaydeen nan bilisiginnaan hogguu kana jennu bilisiginnaan gaariitti jirti gaarii dalaydee jechuu miti bilisiginnaan uummata hidhuun qabdu kan heera balleessa immoo eenyuu hidhamurraa hin ba'u kan akka malee jeesu kan akka malee hidhu kan uummata miidhu hunda to'atuu qaban ammoo hadaraa isaanii jennu namoonni tokko tokko hogguu haasa'u warri bilisiginnaa kun jidduu dhiyoo tana dura dhaabbatan san gatantara sanirraa Oromootiin kun asbaartirraa Oromootti bilisiginnatti hoggaa deebi'an san soso'insa godhamuun dhaabni biyya Soomaaliirraa ta'u Afaris kan adda addaa bilisiginnatti hoggaa deebi'an kana jidduu kanatti roorraa'insa godhame keessatti warreen aangorra duratti ture warreen nama hamaadha uummanni jee ofirraa fageessee aangorraa buuse aangorratti deebisuunis ni jirti jedhanii uummata keessaa ni hamatama ni dubbatama ni argama kanas sirreessu qabaa jechuudha dhaabbanni bilisiginnaa hajaan kun maal jechuudha bilisiginnaa jechuun ummata Itoophiyaatiif odoo qofan ta'in ummata Oromolleedhaaf mala qabtoodhaa hayaati kufiinsarraa hayaati kuffisee gara aangoodhaa bilisiginnaan dabartee jechuudha. Kana waan ta'eef jecha nuti bilisiginna irrattiiti qirreetan keenya. Paartiin bilisiginnaatis yaada isiidha haa ibsattu
بارتوني أوروموتي خادة هايبسدو خاصة مالي خافر كذبوا بيت هايبسدو مرتي أمني هاخنو هوجا خني أنجن أنا من هير الرابع أكفي دتاية شوميد خنا أبجتشا موتوم فدرالتيس موتومون كليليتيس مرجع أمتا إيه قدام حالة أمر رجلو ويا أن ديمو كبان سباي مفتين الدنيا خو خرابة أفتي لكي مدي هذا خير راجل لخجان حجابه هو أكف كسن خنا وانتي خنا قفا متى ما دسابة خيستي على تو كوني كرا نيدا جيني تشودا على ساينس تكنولوجي خنا عا ولكن نمتين أمتا خنا وان الدولار لوجتشا دبرني بلا مقالة خيستي جارما هدو ديمو خنا ما دري أبيوت الدبابة يدر جنجتني ورك كريستانا مو مسألة الدبابة كوتا ينخنتي بروجكتي بليون لما في مليون بشان إنجارمو بكا أبيوت الدبابة يدر جنجتون خنا مسألة الدبابة ورك كريستانا جون خنا راح كم زعاج تخجو خنين كيسا منوتا خنجارة ديجا كم بلان خنا منوتا خدا فرمو خا لكوسلي خته ديجا كم بجاني حاجة فرد بيتين في خيستي بيتوش كوربوريشن فانو ورتي من فانو رمتي تكون أريبه خنا ديجامون كابو مني جانيتي هنگا وسنسن فرد بيتون سيو هيري أجدو وان تكو جارما ديمو إسان كنا وسنسيس أسونجر إبا سياستا أمارا خنا دادا هكا دادا أبلو في أبلو جنوبان هركا خيساوان كمريب هكا بروجكتي أكبيتي في فينتي ديمو درود أبتو تكجيران خنا أبجد شو لكم أنا موتمان فدرالات ساتو واي جارمات بوردي علابين لميتو أمبيساتي أمو عبد الرحمن واي فريجكستي جارما بسوما مقالة خنا تكلا أمانيس أكما هندينو بيخو خنكيبا مقالة رتي حالا خنا هنداو درد أبتني كاب سودان كان كيبا كاف وري كريستانا كسكساق ولولا جمرو دقيقة تكافي اللي جارمين خن أكما أبتوجه وري فردبيتي خواصنا سلي شارسسني فريسين كن ديما جرانا تشونا دين خن حكم هنداو توفتم هندان كم مسوم اللي دول أبتو ديني نفتنيا أمارا خن هدو تتفتا يرجو خنا أبجد شك أبسون تون وخنا نانو تين ديما جرتي خرا إفاتني ديمتي دابنو أورومودا ججبون إفتي كبسو كباجران خنينا بيا بلشاجران خاكا بلسكنا دامو خرا نانو تين ummanni kun qabsottis ni jira daran jiraachuu qaba hijaa walirraa bahu paartiitii caala hajuu bichaa nurraa haadhiisanii kana waan ta'eef jecha yoomihu ummanni oromoodha qabsoo isaa sabaaf sablammoota wajjin itti jabaataa jechuudha nuti har'aan tana sabni soomaaliyoo saban wajji miidhame warra kuushillee jechuudha afarillee warra kuush dabuubilleen binishaangul gambeellalleen tigraayilleen ummata tigraayiiti namoota maqaa tigraay naggaduun nu miidhaa ture malee sabni soomaaliyoo abdiillee faan هانومي داني دانغا كبابي أولما مجالرة هانغا هواشتي دانغا وجي قمنا سومالي دانغا كملا ما كيلومتر كملا ما أولي خنيني رتمي دانو رتمي أوروموتا كما ميكاتم إلا كامو بيجرا خاصات رابديلن أرى سومالي بيراوني سنجرا هنجرو مالي فين سومالي بيجخينيا تا الله خينيا ديسي سومالي مقدشوت اللي وجي ورخوشي أوبلياني ور خرابها خنو إرجودان إسلامون نخون سومالي وجي سولا كبا ورخوشم ماتنس وجه جرا كابسون تينيا بريد دودا جور سبب لموتا والله خينيا دي في خن منجسات والله تفي خبي خيس اللي كابنة كابسون تينيا اتفوق كابنة جور نتموتو دا والله دا خنا هندانو سودان لين دبري ولتي كفتون نجرت أمال لين نجرتي نتأكا بيجلام ما فا خيسو كجراما بيجخينا أكا بيجخينيا تينيا جور أكا بيجخينيا تينيا جور سبب لموتا بيجخينيا تبقى تيجي أكا بيجتي تينيا يورو قادو بني أورمو دف نانو دانغرت اللي جويا نوري هجان دلين وري الدومي دا أورمورتين فدين وري كخينا نجرو خنا موتما خينا اللي نقلتهم فناجو كبقتها تكوتي وان خنا تيفيو تشو كابسون تينيا جباتي اتفوفو دا قبدي جويا براتي قادي بيني والجنيا عراف وان عراف وان أما يوم نيجي وايل خيال اتفوفو قبنا جا واي خنا رتيجا أكرت تقول عليه خنا راندبري واي بيجوتا والله خينيا خان تكما وجه أمو قمنا جنو خنا يوم هو جبيسنة أكتفوف. أم بارتيلي سياسة تورو مودا والمرمو جرت. كمال جتوتا نجبه إلى الشهادات خيني خنا توري. دوبا إسان خنا مال تومالا في ومال كودا ويادا أورو مودا مال تويا. أما كان بارتون نخنو ريفلي يوكن سينو دورة توكيجرا والمرمي أدى أسوق أباتو كبانو
إنما هنگا مستيري ولي باسني نتكتة والتقيسو دبو والسبلسني ونمني دين أمانتنا كمال جم خير نجلي جرا كمالكت مستيري باسي يعني جنا إلل جتشو جمرنا أمالي جنا جمرني نوتي ومني أورمودا خمالي سدلتي خمال جوسا خم خجول لا لوچو فايدن أورمودا تكمان أورمودا أكمل يودم نلالا جه سمني أورمو مرتسو كابا دوراني مرتسة توري أمس ني مرتسة يجور بارتو هنا خيسا ولد دفني نتبارتي كنا هاجنا تيجا سجليك ودنا يعني دينا يبسون لكي متجور أما أنتنا خن هنداو خمالي سنانو تدلا تيفي نانو خمي فكينيا بالي في أرسي أجنو أورمو بالي في أرسين أورمون هرجين أورمون ولا جالسي إلبابر بنو بدل جيم ما في بنيش جيم ما في ورين بورانا خنين شوادا خن هندينو خنين بوجي خن هندينو أورمون نتي خنوباس وتكوتهو بيتشا أمانتين بهان سين سنكاباتي بان الدمبان nuti warri abalu warri naannoo arsiidha sagalee guddaadha qabna hajoon jiru sagalee xiqqaatuuf warra kana jiru warra sagalee ummataa xiqqeessuu barbaada jechuudha kanneen dura dhaabbannaa jechuudha yoomihu kana habaasu ummata oromootit maaltu nuutaa dhaaba kamtu nuutaa murtiin ummata akkami akkanumatti aangoo barbaadu fi aangoo irratti cichuun wal keessatti falmaa godhamtu ta dhugaatana ummata oromoodha osoo diinni nu qabatuudhaaf diinni haarayni nu qabatuudhaaf ديني دلوقتي دلوميل كين رادم تنوتو ديبو فكم ملا داجرو رادونا ديبتا كول كمان الدنيا هذا يبيتا كوتشي خنوندي ويا ربي جويان هالكني هالكنجو يا جاني أكرمك كجبان ومني أرومو خوف بين خدوكا في درا على الدمبافن خد أجي الدمبافن وانساني نتمو معلوم ما خنيوان بينو ورين أكنا خن هجهون دادرو دابتو غم تجرايو جمانا ديبو رفجتشا هالكني جويا وخراورانا تينس خراسي أساتينس ومني أرومو دا دابا أورومودا خاني وجين أكسن أماري مالجا ومني دامني أورومودا جبان ومني أورومو أبدا تخنونتي تغري وجي جراجا خويو أمارا وجي جراجا نوتي تغري وجي مالف جرانا مال نغوريش نسامي نجيس خانتا بريرا برموتا فراني واني وجي جروف جرتي خيجيبا ولولي كنا ولرت أوفانيس مالفي سباي مفتينا دنيا داديو خنا واي لغا جرتوان بابتا جيجا لغا تنا دراد أبتو دادباني دابون أورومو تكو أورومو متيبر تغري وجي جرا جتشون كيو سو أولولا سن خرت الآن بربادو في ملء أوجاجر تو هنجرو يجور خناب جتشا لابوني سياسة أولولا ولا ركضو دي سني أوجا أمني أورومو فدو أوجا أوروميان الرأي جتوف دلقة قباني خنا يومه درا رابطو قبانين جا الرافع سمرت النابا غلطوما ويا غاري والنها غرسيسو